Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu, maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositiin akkam yoo nageessanii, akkam nagaa jirtu. Amiin. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eekkamin kan yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa Waaqayyoon abbaan jaalalaa yoo nuuf eeyyamee mata duree isa tokko fudhanneetu wajjin ilaalla jechuudha. Innis Faarsaa Daawit boqonnaa 34 lakkoofsa 15 irratti akkana jedha. Ijji lamaan Waaqayyoo gara qulqullootaati, gurri lamaan isaatis gara kadhannaa isaaniiti jedha. Amaariffaan immoo የእግዚአብሔር ዓይኖች ወደ ጻድቃን ጆሮቹም ወደ ጩኸታቸው ናቸውና jedha. Mata duree kana fudhanneet guyyaa har'aatiif wantoota manni amantaa Ortodoksii waa'ee qulqullootaa irratti maal barsiifti, barumsi ishee maal fakkaata waan jedhu sanii muraasa ishee wajjin ilaalla jechuudha. Keessattuyyuu waa'ee qulqullootaa gaafa kaafnu wantoonni hubatamuu qaban, wantoonni beekuu qabnu, wantoonni sirriitti hubannee wajjin jirjiiruu qabnu wantoota baay'eetu jira. Maalidha as keessatti wantoonni lama hubatamuu qaba. Maaliifuu mata duree koo keessatti wantoota lama nan kaasa waan ta'eef jechuudha. Isaanis warroota Yesuus Kiristoosiif abukaatoo ta'uu warra barbaadan, isarraa ka'anii qulqulloonni hin barbaachisan jedhanii warroota haasa'anii fi warroota immoo Yesuus Kiristoos osoo hin beekiin qulqulloota beekaniidha jechuudha. Ilaalchi kuniin lachuu ilaalcha sirriitii miti. Ilaalcha kana keessaa baanee ilaalcha sirrii wangeelli jedhutti deemuu qabna jechuudha. Yeroo sanidha boqonnaa bara baraas Waaqayyo harkaa kan fudhannu, Waaqayyo biraayis kan eebbifamnu, ijoollee Waaqayyoos kan taanu karaa sirrii, karaa qajeelaa, karaa dhugaa ishee wangeela dhugaa taate sodaa tokko malee fedhii dhuunfaa keenyatiif osoo hin taane dhugaadha jennee haasa'uudhaaf, bira darbuudhaaf, hubachiisuudhaaf akkuma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 13 irratti lakkoofsa 19 irratti egaa deemaa gara biyya lafaatitti deemaa, hanga handaara lafaatitti deemaa, maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluudhaan barsiisuudhaan, cuubuudhaan barattoota koo yookaan ijoollee koo taasisaa jedhee yeroo jalqabaatiif duuka bu'oota isaa gara handaara biyya lafaatitti ergee jira. Isa erguudhaan duras immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti namni na duukaa bu'uu barbaadu duraan dursee of haa ganu jedhe. Duraan dursee of haa ganu jechuun maal jechuudha? Ilaalcha biyya lafaa kana, fedhii biyya lafaa kana, wantoota fuuldura keenyatti akka Daawitii nutti mul'atee nu sobu kanarraa bilisa baatee ana duukaa yoo buutedha jechuudha. Akkuma duuka bu'aa qulqullicha wangeelaawii Yohaannis jechuudha. Duuka bu'oonni of duubatti deebi'anii gaafa sodaatanis inni hanga dhumaatitti, hanga fannootitti duuka bu'aa Gooftaa ta'ee akka raawwatee, hojii isaas akka raawwatee hundi keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Kanaaf
dhugaa hubachuun, dhugaa beekuun rakkoo baay'ee akka nurratti fidus beeknee hubannee amantaa kana deeggaruudhaaf osoo hin taane dhugaa deeggaruudhaaf qofa deemuu akka qabnudha. Dhugaa qofa deeggaraa. Kan nu fayyisu dhugaadha. Kan nu jiraachisu dhugaadha. Kan Kiristoos fuulduras nu dhaabu dhugaadha. Sobaan wanti godhamu hin jiru. Wangeela beekuu qabna. Wangeela hubachuu qabna. Wangeela nyaachuu qabna. Ilaa kitaaba kana nyaadhaa jedhamnee jirra waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yaadota lamaan, yaadota warroota Iyyesuusiin ala wantoonni biroo hin barbaachisan jedhanis ilaalcha sirrii akka hin taane, warroonni immoo Iyyesuus Kiristoos osoo hin beekin qulqulloota beekanillee ilaalcha sirrii akka hin taane wangeela dhugaa addunyaatti lallabuun, himuun dirqama nama duuka bu'aa Kiristoos jechuudha. Duuka bu'aan Kiristoos wangeela dhugaa, wangeela sirrii addunyaatti lallabuudhaaf namni deemu ishee dhugaa kana fudhatee deemuu qaba jechuudha. Maarree akkuma qulqullichi Daawit ijji Waaqayyoo lamaan gara qulqullootaatti, gurri Waaqayyoo lamaanis gara kadhannaa qulqullootaatti jechuudhaan ragaa bahee jira. Ammas Lewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti akkana jedha: ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu akkuman ta'ee isinis qulqulloota ta'aa jedha. Amma jechi qulqulluu jedhu kun yeroo baay'ee qulqullootaafis Waaqayyoodhaafis waan fayyadamnuuf namoonni baay'een ilaalcha garagaraatiin yeroo deddeebinu argaa jirra. Namoonni gariin immoo ofis immoo qulqulluu godhanii of yeroo muudanii argaa jirra. Dhugaadha, ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu akkuman ta'e isinis qulqulloota ta'aa jedheera gooftaan. Nuti akkamitti qulqulluu taana? Waaqayyoonoo akkamitti qulqulluu ta'e? Isa jedhu sanii adda baafnee beekuu qabna. Qulqulluu jechuun maal jechuudha? Qulqulluu jechuun kabajamaa, adda kan ta'e, kan filatamee jechuudha. Maal jechuudha? Kabajamaa, adda kan ta'e, kan filatamee jechuudha. Isa kana keessatti adda kan ta'e, amalummaa isaatiin adda kan ta'e, uumamtoota addunyaa kanarraa adda kan ta'e, fayyaalummaa isaatiin adda kan ta'e, qulqullummaa isaatiin adda kan ta'e Waaqayyo qofaadha jechuudha. Kanaafidha maal jedhaa Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti ergamoonni Waaqayyoon biratti fuulduratti gadi kufanii qulqulluu qulqulluu Waaqayyo gooftaa, dacheen hundi kabajaa keetiin guutamtee jirti jechuudhaan gooftaa akka galateeffatan kitaabni qulqulluun ragaa nuu bahaa jechuudha. Ammas Saamu'eel 1 boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti qulqullummaa Waaqayyoo kan amalummaati, kan ittiin morkatanis hin jiru akka ta'e, kan akka Waaqayyoo qulqulluun hin jiru, kan akka Waaqa keenyaa tolaan hin jiru, isa malees qulqulluun hin jiru jechuudhaan ragaa bahanii jiru jechuudha. Amalummaadhaan eenyullee kan isaaf hin kennine, eenyullee irraa fudhachuu kan hin dandeenye, addunyaan kun osoo hin uumaminis qulqullummaa isaatiin kan jiraatu, galateeffamuu isaatiin kan jiraatu Waaqayyoon addunyaa kana uume isaadha qulqulluu. Kanaafidha kaayee akka Waaqayyoo qulqulluun hin jiru, kan akka Waaqa keenyaa tolaan hin jiru, isa malees qulqulluun hin jiru jechuudhaan ragaa bahanii jiru jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa
sadi irrattis akkana jedha. Kan maqaa kee hin kabajne eenyu? Ati qofti qulqulluudha. Hojiin tolummaa kees waan ifa ta'eef ormoonni ni dhufuu, fuula kee durattis ni sagaduu jedha. Fuuldura Waaqayyootitti ati qulqulluudha, ati jiraachisaadha, ati nyaachisaadha jedhanii akka sagadan mul'ata Yohaannis irrattis ragaa nuu ba'a jechuudha. Ammas Isaayyaas boqonnaa 40 lakkoofsa 25 irrattis egaa akkan ittiin qixxaawuuf eenyuun wal fakkeessitanii jedhe. Eenyuudhaan fakkeessina? Waaqayyoon waan ittiin fakkeessuu hin qabne jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon eenyunuyyuu fakkeessuu akka hin qabne, maddii Waaqayyoo eenyuyyuu kaawuu akka hin qabne kitaabni qulqulluun ragaa nuu ba'a jechuudha. Kana kiristaanonni hundi hubachuun dirqama keenya jechuudha. Isa bichaa miti, haati keenya dubroo Maariyaam waaqa ishee kan ta'e, ilma ishee kan ta'e Waaqayyoon akkana jettee galateeffatteerti. Egaa amma irraa eegalee aloonni hundi kan galateeffamte naan jedha. Jabaa kan ta'e inni hojii guddaa anaaf raawwateeraati, maqaan isaas qulqulluudha jette. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 48 irratti jechuudha. Qulqulluudha maqaan isaa. Waaqayyoon jiraachisaadha, Waaqayyoon nyaachisaadha, Waaqayyoon obaasadha, Waaqayyoon qulqulluudha. Qulqullummaa Waaqayyoo waan boru xuraa'u miti, bara baraan qulqulluu kan ta'edha. Qulqullummaan isaa kan Waaqa keenyaa, kan Waaqa nuti amannu, kan Waaqa nuti jilbiiffannee isaaf sagannu jechuu kan ta'e, gosa uumamaa keessa kamiifuu kan hin taane uumamni kabajaa hangamiyyuu qabaatu qulqullummaa isaa kan Waaqayyoon wal hin gizne akka qabaate beekuu qabna kiristaanonni jechuudha. Waaqa kanaadha kan nuti galateeffannu, Waaqa kanaaf kan nuti bitamnu, Waaqa kanaaf kan nuti jilbiiffannu jechuudha. Adda keenyaa fi jilbi keenya lafa tuqee kan sagadu Alfaa Omeegaa jedhee, jiraachisaa fayyisaa addunyaa jedhee, Sillaasee jedhee kan sagadu Alfaa Omeegaa Godoliyaas kan jedhuuni Waaqa kanaan akka ta'e hundumtuyyuu hubachuu qabna jechuudha. Qulqullummaan biraa immoo qulqullummaa kennaati. Kennaadhaan namoonni amantiidhaan deddeebi'an Waaqayyoon irraa kennaa argatan kabajaan qulqullummaa jedhamu kun isaaniif mala jechuudha. Qulqullummaa jechuun namootaaf gaafa hiikamu, uumamtootaaf gaafa hiikamu cubbuurraa fagaachuu jechuudha. Cubbuurraa fagaatanii daandii Waaqayyoo jedheen sanarra deemanii akkuma Waaqayyoon isinis qulqulloota ta'aa jedhe qulqulloota ta'uudhaaf daandii Waaqayyootirra deddeebi'antu qulqulloota jedhamu jechuudha. Kanaafidha ka Leewwota irratti ani Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'aa jechuudhaan ragaa kana nuuf ibsa jechuudha. Isa bichaa miti, qulqullichi Phexros jechuudha ergaa isaati irratti akkana jedhe, inni isin waame qulqulluu akkuma ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota ta'aa jedhe. Tokkoffaa Phexros ergaa isaa jechuudha boqonnaa 1 lakkoofsa 15 irratti jechuudha. Laala adeemsa keessanii gochi keenya wanti nuti raawwannu hundisaa gaafa adeemsa sirrii taane Waaqayyoon nu eebbisaa jechuudha. Waaqayyoon nu qulqulleessaa jechuudha. Waaqayyoodhaan qulqullaa'uudhaaf immoo adeemsa keenya sirreessuun, daandii keenya sirreessuun Waaqayyootti dhiyaachuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon amalummaa isaatiin qulqulluu fi cubbuu isaaf hin taane sadarkaa qulqullummaa isaas
uumamni hangam ga'e jedhamee dubbachuun hin danda'amne waaqayyoodhaaf kennama jechuudha. Kun immoo qulqullummaa kennaati jechuudha. Kanaaf akkana jenna. Uumamoota keessaa qulqullummaan kanaan akka jiraatan waaqayyo kan gonfachiise ergamoota fi dhala namaa yoo ta'an, qulqullummaan dhala namaa garuu yakkaa fi cubbuu addaam raawwateen kan irraa mulqame yoo ta'u, qulqullummaa isaa duraa sanatti deebi'uudhaaf cubbuurraa fagaatee addunyaa cubbuun guutamte kana mo'atee yoo hanga dhumaatti kan jiraatu ta'edha jechuudha. Ammas qulqullummaa namaa keessattuu kan namootaa fi kan ergamootaa keessatti amantiin barbaachisaadha jechuudha. Ergamoota keessaa fakkeenyaaf waaqayyoon qulqulluu godhee uume. Ergamoonni kuuwwan amantiin as dhaabatanis Saaxinaa'eel kufee jira. Cubbuu raawwatee karaa waaqayyoon jedheerra waan hin deemne waan ta'eef cubbuu keessatti kufee sadarkaan qulqullummaa kun isaaf hin kennamne. Warroonni immoo waaqayyoon keenya, uumaan keenya, fayyisaan keenya isa jedhanii warroonni isa amanan immoo kabajaa waaqayyoorraa argatanii jiru jechuudha. Kanaaf qulqullummaa bakka lamatti qoonnee ilaaluu keenya beekuu qabna jechuudha. Gaafa nuti qulqulluu waaqayyo gaafa jennuu fi qulqulluu ergamoota gaafa jennu adda adda akka ta'es adda baafnee beekuu qabna jechuudha. Mee amma erga kana jennee qulqulloonni eenyu fa'adha gaafa jennu ergamoota qulqullootaa, namoota qulqullootaa, bakkeewwan qulqullootaa, kitaabota qulqullootaa, guyyoota qulqullootaa, mi'oota qulqullootaa, fakkiiwwan qulqulloota jennee qooduu dandeenya. Kun hundi isaatu eenyuun qulqulleeffame yoo jenne waaqayyoodhaan kabajame, waaqayyoodhaan filatamani, waaqayyoodhaan qulqulleeffatamani. Kitaaba qulqulluu jenna fakkeenyaaf maalidha? Jechi waaqayyoo qulqulluu waan ta'eef, jechi waaqayyoo filatamaa waan ta'eef, jiraachisaa waan ta'eef qulqulluu jenna jechuudha. Ergamootaas akkasuma ergamootaan qulqulluu jennee waamna jechuudha. Mee fakkeenyaaf mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:11 irratti akkana jedha. Nan argesii jedha. Naannawa teessoo ulfinnaas beelladoonni, luboonnis sagalee ergamootaa hedduun dhaga'ee lakkoobsi isaaniis kitila yeroo hedduu kitilaa fi 1,000 ture jedha. Laala ergamoonni waaqayyoo fuuldura dhaabatanii naannawa isaa marsanii qulqulluu yaa waaqa keenya, yaa uumaa keenya jechuudha waaqayyoon galateeffatu jechuudha. Warra akkanatti waaqayyoon galateeffatu kanaaf kabajaan hin malu jetture kabajaatu mara. Kanaaf manni amantaa ortodoksii qulqulloota jettiin jechuudha. Warroota waaqayyoon galateeffatan, warroota waaqayyoon kabajaniif kabajaa qulqullummaa kennitiifi jechuudha. Kanaafidha ergamoonni waaqayyoo kadhannaa keenya gara waaqayyootti ol baasu. Macaafa Xobeetii boqonnaa 12 lakkoobsa 15, hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 10 lakkoobsa 4 irratti misirraachollee namatti himuudhaaf hin dhufu. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoobsa 11, Luqaas boqonnaa 1 lakkoobsa 26, Luqaas boqonnaa 2 lakkoobsa 9 irrattis misirraachoo gammachuu ilmaan namaatti himuudhaaf kadhannaa ilmaan namaa fuudhanii fuuldura waaqayyootti akka dhiyeessan akkanatti ni ibsama jechuudha. Ergamoonni yeroo balaatti saffisaan dhufanii ilma namaa ni oolchu jechuudha. Kanas faarfannaa Daawit boqonnaa 90 lakkoobsa 11, Daani'eel 6:22, hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 5 lakkoobsa 19 irratti saffisaan dhufanii ilmaan namaa akka oolchan, ilmaan namaa jechuun warroota ijoollee waaqayyoo ta'an akka oolchan wangeelli ragaa ba'a jechuudha. Kanaaf ergamoonni ajaja waaqayyoo raawwachuudhaaf tajaajilaaf kan saffisan yoo ta'u, akka seera waaqayyootti namoota hin adeemne ammoo ni adabullee jechuudha. Ergamoonni waaqayyoo murteellee fudhachuu hin danda'u.
kennaan isaanii kennamee jira. Mee fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu keessaa haa fudhannu. Seera lakkoofsaa boqonnaa 22 lakkoofsa 22 hanga 31 akkana jedha. Bala'aam Israa'elin hin abaarin osoo jedhamu dhaga'uu dide waan abaaruuf ka'eef ergamaa Waaqayyoo adabuuf bira ni dhaabbate. Ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Mikaa'el jechuudha. Uummata Israa'el kennaa Waaqayyoon Bala'aam abeef kenne inni gara biraatti waan jijjiireef kennaa abaarsaa Waaqayyoon isaaf laatee ture kennaa san garuu inni gara biraatti waan jijjiireef ergamaa Waaqayyoo fuuldura dhaabate jechuudha. Harree yaabbatee deemu harreen ergamaa Waaqayyoo argitee fuuldura koo kan dhaabate ergamaa Waaqayyooti jettee afaan baaftee dubbattee Bala'aamin akeekkachiifte jechuudha. Inni biraa immoo ergamaa Waaqayyoo Yerusaalem balleessuudhaaf harka yommuu itti ol fudhatetti Waaqayyoo Yerusaalemiif ni gaddeef wanta hamaa itti fiduuf yaadees ni dhiise. Ergamichi isaa namoota fixaa jiruun ammoo haa ga'u harka kee irraa deebisii jedhee jira. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 24 lakkoofsa 16 irratti ergasii ergamaa Waaqayyoo bu'ee buufata loltuu warra Asoor keessaa namoota 185,000 ni ajjeesee namoonni ganamaa ka'anii yommuu ilaalan kunoo reeffa hedduu isaanii ni arganii jira. Isaayyaas boqonnaa 37 lakkoofsa 36 irratti jechuudha. Ergamoonni eekkamsaafis Waaqayyo irraa akka isaan ergaman beekuu qabu. Inni biraa immoo lubni Zakkaariyaas ilma akka argatu ergamaan qulqulluun Gabri'eeliin yommuu misirraachoo itti himutti dubbachuu waamameef arrabni isaa dubbachuurra duudeera. Ergamaa Waaqayyoon Gabri'eel hindeessa gaafa jedhu waan shakkeef duuchee biraa deemeera. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti jechuudha. Kuni eekkamsa ergamoonni gochuu danda'anidha. Kana bichaa miti mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti kana booddee samii keessatti lolli ni ta'e. Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sanaan ni lole. Bineensicha akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa ni lole. Bineensichi mirga hin arganne deebi'ee isaaf ergamoota isaatiif samii keessatti iddoon hin argamneef jedha. Ergamoonni Waaqayyoo warroonni Waaqayyoon filataman warroonni Waaqayyoon qulqulluu jedhan nu biratti har'a ni kabajamuu jechuudha. Kan isaan kabaje Waaqayyoon kan ulfeeffate immoo nuti immoo maal goona hin kabajnaa jechuudha. Kanaaf qulqulloota ergamootaa jennee waamna. Inni biraa immoo namoota qulqulloota ta'an raajota ta'uu danda'u, duuka bu'oota ta'uu danda'u. Walumaa galatti namoonni adeemsa isaanii Waaqayyo wajjin taasisan Waaqayyo biraa gatii akka argatan kitaabni qulqulluun nu ibsa jechuudha. Kanaafidha ijji lamaan Waaqayyoo gara qulqullootatti, gurri lamaan isaatis gara kadhannaa isaanitti jedha. Eertanii faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 15 irratti yoo kadhanne Waaqayyoo yoo kadhatan qulqulloonni jechuudha Waaqayyoon akka isaaniif dhaga'u kuni ragaadha jechuudha. Ammas macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 24 irratti fedhiin qulqullootaa ni laatamtii jedha. Qulqulloonni yeroo kamiyyuu hammeenya hin barbaadan. Biyyi lafaa kun akka fayyitu ilmaan namaa Kiristoos amananii mootummaa ishee addunyaan kun osoo hin uumamin qophoofte san akka dhaalaniif barbaadu waan ta'eef kadhannaa isaanii fuuldura Waaqayyootti gaafa taasisan Waaqayyoo maqaa isaaniitiin nu oolcha jechuudha. Nu cubbamoota warra ta'an warra addunyaa kanarra jiran maqaa isaaniitiin ni fayyina jechuudha. Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti kadhannaa nama qulqulluu wajjii isheetiin humna cimaa gooti dirqamas ni raawwatti jedha. Kanaafidha nuti qulqullootaan fuuldura Waaqayyootti nu kadhadhaa. Nu cubbamoota nuti ni kufnaa akka hin kufneef illee immoo kadhannaa keessaniin
nu qarqaaraa jennaan jechuudha. Inni biraammoo macaafa fakkeenyaaf boqonnaa 15 lakkoofsa 29 irratti akka Waaqayyo cubbamtoota irraa ni fagaata kadhannaa qulqullootaa garuu ni dhaga'a jedha. Nu cubbamtoota irraa Waaqayyo yoo fagaate qulqullootatti immoo boonyee karaa qulqullootaatiin Waaqayyotti yoo araarame Waaqayyoodhaan walitti yoo dhufne Waaqayyoodhaan yoo michoofne ijoollee Waaqayyoo yoo taane maal rakkoo qaba? Maaltu rakkoon jira? Isaan Waaqan jenne isaan Waaqayyoodhaan filatamanii Waaqayyoodhaan kabajamanii jiru jechuudha. Kanaafidha faarsaa boqonnaa 140 lakkoofsa 2 irratti akkana jedha. Kadhannaan qulqullootaa Waaqa biratti akka ixaana jaalatamaadha jedha. Akka ixaanaa jaalatamaadha. Akka ixaanaa filatamaadha. Akka ixaanaa Waaqayyo fuulduratti ni fudhatama jechuudha. Akka aarsaa Aabeelii Waaqayyo fuulduratti fudhatametti kadhannaan isaanii fuuldura Waaqayyotti fudhatama jechuudha. Har'as nus kanaafi fuuldura Waaqayyotti aarsaan keenya akka fudhatamuuf qulqulloota jennee waamna jechuudha. Qulqulloota jennee waamna. Ammas qulqulluun Phaawulos ergaasaa uummata Roomaatiif ergeen akkas jedha. Qulqulluun Phaawulos dursee kan murteeffate isaan ammoo ni waammate. Warra waammate kana ammoo ni toloomse. Warra toloomse kana ammoo ni kabajee jedha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 30 irratti jechuudha. Waaqayyoon kan filate Waaqayyoon kan kabaje eenyutu xureessaree? Kana beekuu qabna kiristaanota jechuudha. Kanaaf qulqulloota jennee maqaa isaanii waamna jechuudha. Maqaa isaanii immoo wanti waamnu Kiristoosin jaalatanii Kiristoosin duukaa waan bu'aniif Kiristoosin waan filatamaniif jechuudha. Waaqayyoon garuu osoo ati garaa keessa jirtu si beekee gadaamisa keessattis si qulqulleesseera uummataafis raaja si taasiseera jechuudhaan qulqullicha Ermiyaasiif raaja dubbate. Waaqayyo warroota filatee kabajuun jaalachuun hunda keenyarraa akka eegamu beekuu qabna jechuudha. Kanaafidha qulqulloota nuti duukaa bu'oota jennee wanti isaan jaalannuuf wanti isaan waamnuuf kallattii Waaqayyo isaan ittiin jaalateen malee kabajaa tokko isaaniif dabaluuf miti. Akkasumas immoo nuti fayyadamoo akka taanuuf jechuudha. Kanaaf hundi keenyaa kana beeknee karaa Waaqayyoota irra deemnee Waaqayyo wajjin jiraachuu akka qabnudha jechuudha. Wareegamtoonni jaalala biyya lafaa kana tuffatanii jaalala biyya lafaa kana dhiisanii Kiristoos duukaa bu'an jechuudha. Akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti namni na duukaa bu'uu barbaadu dursee of haa ganu akkuma jedhe gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos jechuudha. Warroota amantiidhaan ciman, warroota dhaabatoo ta'an, warroota Kiristoosin ragaan ba'ameef jaalachuun kabajuun dirqama kiristaanotaati jechuudha. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos akkana jechuudhaan waa'ee wareegamtootaa warroota wareegaman akkana jechuudhaan ibsee jira. Anis Waaqa nama kanatti amaneera. Namichi wareegamaa ta'e namichi waa'ee Iyyesuus hin beekne Iyyesuus Kiristoos akkamitti akka amane qulqullichi Phaawulos akkana jedha. Afaan leencotaa cufanii afaan humna abiddaa dhaamsanii albee qaraarraa miliqanii dadhabbii isaanirraa jajjabaatanii isaan kan biroos fayyinna osoo hin fudhatin ka'umsa caalu akka argatan hanga du'aatti reebamanii dhagaadhaan reebamanii du'anii qoratamanii magaaziidhaan mummuramanii baqaqfamanii albeedhaan ajjeefanii hundumaa dhabanii gidiraa simachaa qaama goga hoolaa fi ra'ee uffachuun jooranii jedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 34 hanga 38 jechuudha. Warroota akkanatti Iyyesuus Kiristoos
gooftaa fayyisaa addunyaa ta'uusaa addunyaan daara biyya lafaatitti himuudhaan sodaa tokko malee mootota fuuldura dhaabatanii ragaa bahaa warroota turan kaniin akkamittiin jaalanne ree, akkamittiin kabajne ree, akkamitti qulqulluudha isaaniin hin jenne ree. Iyesuus Kiristoos yoo dhugumaan amane, Iyesuus Kiristoos dhugumaanii yoo nan jaaladha ta'e, yoo nan amana ta'e, warroota Iyesuus Kiristoos amananii dhugaadhaaf daandii isaati irratti dhagaadhaan rukutanii, dhagaadhaan reebamaa, bishaaniin dhoobachaa minaan dhabaa warroota kaniin akkamittan jaalanne re'anii. Qulqullichaa Isxifaanos fudhaa akkamittanii isan hin jaalanne ree, isa jibbii akkamittan Kiristoos jaaladha ree, akkamittan Kiristoos jaaladha. Wareegamtuu qulqulleettii Arseemaa goota wangeelaa kan taate ani misirroo Kiristoosidha, isa samiitu naaf caala, inni biyya lafaa homaa naaf hin godhu jettee jireenya biyya lafaa, jireenya mootichaa tuffattee qulqullummaa isheetiin hanga morma ishee kennitutti Kiristoos duukaa buute wangeelaa ijaan nutti mul'ifte, hojiidhaan nutti mul'ifte. Akkamittan hin jaalanne ree, Kiristoos immoo akkamitti isaan hin kabajne ree, akkamitti kennaa seexana irratti isaaniif hin kennine ree. Kanaafidha har'a maqaa qulqulleettii Arseemaa gaafa waaman abboonni seexanni jinniin iyya jechuudha. Kiristoos kenneefii rakaa kennaa, humni Kiristoos isaan keessa jira kaa, humni Kiristoos maqaa isaanii keessa jira waan ta'eef jechuudha. Kana hubachuun kiristaanotarraa eeggama jechuudha. Kana kiristaanonni beekuu qabna, kana kiristaanonni hubachuu qabna jechuudha. Kanaafidha kaa duuka bu'oonnis hanga handaara biyya lafaatti deemanii foon keessan ajjeesuu kan danda'an, lubbuu keessan garuu ajjeesuu kan hin dandeenye hin sodaatinaa. Keessattuu lubbuu fi foon abidda keessatti balleessuu kan danda'u isa sodaadhaa jechuudhaan Maatiyos 10:8 irratti isaan kana waan beekanii, kana waan hubatanii sodaa biyya lafaatiin waan tokko hin kennin. Har'a eenyu keenyatu amantii keenyaan cimnee dhaabbachaa jirra? Meeqa keenyatu mallaqaaf jecha jijjiiramaa jira? Meeqa keenyatu fedhii dhuunfatiif jecha kufaa jirra jechuudha. Kana beekuu qabna jechuudha kiristaanonni. Kanaafidha Roomee 8:10 irratti illee akkana jedhe qulqullichi Phaawulos, kabajaa nuuf ifuuf jedhu waliin gadadoo keenya amma kana yoo madaalle homaa akka hin taane yaada. Gatii Waaqayyoon, gatii Gooftaan nuuf oole, gatii Waaqayyoon nuuf kenne gaafa oolmaa keenya wal bira qabnee ilaalu akka bu'aa qabnetti ilaalaatoo amantiidhaan isa duukaa bu'aa jechuudha. Ragaa kana nuuf ba'e jechuudha. Kanaaf isaan akka jaalannu, isaanii akka kabajnu, Waaqayyoo warroota kabaje, Waaqayyoo warroota bultoo godhate akkuma faarsaa Daawit 64:5 irratti manni qulqullummaa kee qulqulluudha akkuma jedhu, ammas lammaffaa seenaa baraa 7:16 irratti ammas maqaan koo bara baraaf achi akka jiraatu mana kana filadheera, qulqulleesseera, ijji koo fi lapheen koo yeroo hundaa achi ni ta'u akkuma jedhee Gooftaan Iyesuus Kiristoos akkuma dubbatee qulqulloonni bultoo Waaqayyoo warroota ta'an kabajuun, qulqulloota bultoo Waaqayyoo kan ta'an jaalachuun, Waaqayyoo jaalachuudha. Kabajaa kan isaaniif laate Waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Kana keessatti kaa'ammaa erga waa'ee qulqullootaa ammana jennee dogongoroota lamaan jiran gaafa yaada kana guduunfuu dogongorri lamaan jiran beekamuu qaba. Kiristaanonni hundi hubachuu kan qaban jechuudha. Inni tokkoffaan warroota Iyesuusin ala qulqulloonni hin barbaachisa warroonni jedhanis sirrii miti. Sirrii akka hin taane itti himuu qabna. Warra Iyesuus waaqessan, warra Iyesuus duukaa bu'an, ati fayyisaadha, ati jiraachisaadha, ati nyaachisaadha jedhanii jireenya biyya lafaa kana gatanii isa duukaa bu'an akkamitti tuffannaa? Akkamitti isaan osoo hin jaalanne Kiristoos jaalachuu dandeenya? Isaan mee
addunyaa kanarratti wangeela jechuudha gochaan nutti mul'isan. Warra wangeela gochaan nutti mul'ise akkamittiin jaalan, akkamittiin kabajne, kabajaa akkamittiin laanneefi Waaqayyo bultoo kan isaan godhate, akkamitti bultoo Waaqayyoo hin kabajne, akkamitti bultoo Waaqayyoo jibbinee Waaqayyoon jaalachuu dandeenya. Kana hubachuu qabna obboleewwan keenya warroonni Prootestaantii keessaas haa ta'u warroonni amantii biroo keessa jirtan. Jaalachuu fi kabajuu fi waaqeffachuun adda addaadha. Walitti hin dhufu. Akkamitti walitti fiddu? Maa maqaa nu balleessitu? Nuti akkana hin jenne, Ortodoksiin akkana jettee hin barsiifne. Wangeelli dhugaan, wangeelli sirriin laphee keenya keessa yoo jiraate waan dhugaa fudhannee waan soba ta'e immoo soba jechuu qabna. Soba jechuudha. Dhugaan dhugaadha. Sobni soba jennee ragaa ba'uudha. Wangeela immoo sobaan ragaa ba'uun hin danda'amu. Kana hubachuu qabna. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Qulqulloota kan kabaje isa, qulqulloonni kan sagadaniif isaafidha. Isatu qulqulleesse, isatu filate, isatu kabaje. Warra Kiristoos filate, warra Kiristoos kabaje. Eenyutu xureessa akkuma jedhe wangeelli har'allee eenyutu xureessa? Ati eenyudha? Ati eenyu taate? Ati of hin ilaaltuu? Akkamitti qulqulloota hin kabajne? Nan kabajaan, nan kabaja. Kana beekamuu qaba. Inni biraa immoo warrootuma Ortodoksii keessa jiranidha. Osoo Iyesuus Kiristoos hin beekin, warroota Iyesuus Kiristoos hin beekin qulqulloota bichaa waamanii warroota jiraatan. Kunis sirrii miti. Jalqaba madda qulqullummaa beekuu qabna. Maddi qulqullichaa eenyudha? Waaqayyoodha. Erga madda qulqullichaa beenneen boodatti Waaqayyoon kan kabajaman, Waaqayyoon kan filataman kabajnee Iyesuus Kiristoos fuuldura nuu dhaabbadha. Kadhannaan keessan akkuma ixaana jaalatamaa fuuldura Waaqayyootti waan ol ba'uuf kadhannaa keenyas fuuldura mooticha, fuuldura mootii Qaraaniyoo, fuullicha gooftaa keenya Iyesuus Kiristoositti nu baasaa jennaan jechuudha. Yoo kana hin beekne akkamitti kadhachuu dandeenya ree? Kanaafiyyuu kunillee sirrii miti. Kanaaf jalqaba wanta waaqessinu san beeknee madda qulqullummaa, madda jaalalaa, madda aangoo beeknee sanaan booda immoo qulqulloota kabajna jechuudha. Qulqulloota jaalanna jechuudha. Akkuma wareegamtuu qulqulleetti Arseemaa jechuudha. Ishee waan beektuufidha, waan hubatteefidha. Hanga dhumaatitti isheen kan filatamte, kan filattes wareega waan ta'eef jechuudha. Kana beekuun dirqama jechuudha. Haadha keenya Dubroo Maariyaamiif gaafa kaabnu haadha Waaqayyoo, haadha ifaa, haadha gooftaa ta'uu ishee beekneeti. Ergamoota Waaqayyoos immoo isaa fuuldura Waaqayyootti qulqulluu qulqulluu jedhanii Waaqayyoon waan galateeffatan beeknee wareegamtuun qulqulleetti Arseemaayis Iyesuus Kiristoosiif jecha morma ofii dabarsitee akka kennite beeknee qulqullichi Goorgisiis akkasuma akka ta'e beeknee duuka bu'oonni Waaqayyoos meeshaa filatamoo ta'anii jecha gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos fudhatanii gara biyya lafaatti bahanii beelaan osoo hin taane, fedhii dhuunfatiin osoo hin taane jecha dhugaa fudhatanii wangeela biyya lafaa kanarratti waan lallabaniif isaan jaalanna. Qulqulluu jennaan jechuudha. Osoo Kiristoos hin beekin immoo garuu isaan beekuun hin danda'amu. Jalqaba Kiristoos beekuudha. Kiristoos irraan Kiristoosin immoo warroota kiristaanota ta'an, warroota Kiristoos faana bu'anii beekna jechuudha. Haala kanaan gareewwan kuniin lachuuyyuu of sirreessitanii Kiristoos duukaa buutanii Kiristoos irraa immoo kennaa akka argattan dhaamsa kootii. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa, abbaan hundaa kan hunda danda'u akka balleessaa keenya, akka cubbuu keenya ilaalee osoo nutti dheekkameen kadhannaa qulqullootaa jedhee, kadhannaa wareegamtootaa jedhee, kadhannaa duuka bu'ootaa jedhee biyya keenyas uummata keenyas nus immoo laphee cabdeen daandii isaa